Har'a akkaataa isin zeeniidhaan rasiida walii ergitan yookaan kaardii walii ergitan duraan bixaaqaa yookiin lakkoofsa walii ergitan suuraa kaaftanii amma garuu gara miiseejiitiin maallaqa callaa walii naqxan sanaa fi istiisii akkaataa isin walii ergitan isin agarsiisa nafaana bu'aa obboleewwan kiyya warroonni bakka garaagaraatti na hordofaa jirtanuu hundi keessanuu YouTube kiyya Riyoo Shaafi TikTok kiyya Riyoo 29 argattu peejii kiyya Riyoo peej jechuudhaan akkuma gama cinaa haata gartan hundasaa akkasitti argattu dabalataan warroonni qubee maqaa keessan maqaa jaalallee keessanii maqaa feetan keessan qofa ta'us akka feetan itti barreeffachuu barbaadan yoo isin ni feena jettan gaafii keessan irratti hundaa'een isin agarsiisa warroonni bakka garaagaraatti na hordofaa jirtan Oromootti kabajamoo YouTube kiyya addisii baname TikTok addisiidha TikTok kuma dhibba guutaa YouTubeis addisiidha subscribe yoo gootan isin fayyada YouTube keessatti gaafii keessan yeroo hundaa nagaafataa turtanii deebisuu dhabuudhaaf yeroo dhabeetanii kanaafuu zeenii irratti erguudha yaani maallaqa akkeessa waliif dabarsuudhaaf mana miseejii seentanii gaara gubbaatti torba duwwaa lama jettanii baada sanii gadi dhuftanii gara dakaatti afwan erga gad dhuftanii bi yookaan baa tii kana tuqxanii baada sanii obboleewwan erga qubee kana buustanii xiqqoo akkanirraa hiiqxanii lakkoofsa namaa fakkeenyaaf duwwaa 55 fakkeenyaaf akkuma jennetti baada sanii irraa siqxanii maallaqa riyaala 10 ol haga 50 fakkeenyaaf riyaala 20 jennu fakkeenyaaf riyaala 20 mata duree irratti torba duwwaa lama jettanii gara gadiitti baataa tuqxanii lakkoofsa namicha irraa buttanii lakkoofsa namichaa naqxanii sanatti aansatanii irraa buttanii maallaqa itti naqxanii sendi gootanii isiniif deema hanguma kana maallaqa walii erguun kan sawaa isin agarsiisa kan sawaa takka sadii urjii sanbooda lakkoofsa namichaa sanbooda urjii maallaqa haga erguu feetan maslaalii isiniif galeera jedhee yaada obboleewwan tokko sadii urjii lakkoofsa namtichaa fakkeenyaaf urjii duwwaa 5 fakkeenyaaf duwwaa 9 haga feetan itti guuttanii isin sanbooda urjii tuqxanii maallaqa haga feetan itti goottanii haga feetan walii erguu feetan sanatti gootanii maslaalii rukuttanii irratti ergitanii hanguma kanaan maallaqa guutatee deema obboleewwan kiyya kana fakkaata aga barumsa biraatti walitti deebinutti barumsi ammaa kana fakkaata obboleewwan keenya warroonni maqaa kana barreeffachuu feetan raa qubee maa kana agartan jedhee yaada kanarra haala miidhaguun akka kiyya kanatti profaayilii dalagachuu kana kanatti dalagachuu yoo feetan profaayilii kiyya kunis maqaa kiyya jechuudha hedduudha qubeelee feetan hunda qubee maqaa keessanii cufa haga feetaniin maqaa namaatii walitti ta'ee bichaa ta'ee haga feetaniin gaafii keessan irratti hundaa'eetan isinii barsiisa qubee dura kulliinsa yaani bifa takkaan hin dalagamu adda adda waan ta'eennaan qubee dura jalqabnu irratti gaafii keessan irratti hundaa yoo irra jalqabuu ta'e yoo isin agarsiisaan deema inshaa Allah haga xumuraatti jechaadha gaafii keessan irratti hundaa yoo isin hin feene immoo isin agarsiisu